tole dhaggeeffattoota keenya fi hordoftoota keenya garan chaanaala shaankeetu bitti baga nagaan dhuftan isiniin jecha akkuma argitan chaanaala shaankeetu kana hunda dura laayikii akka gootanii fi subscribe akka gootan subscribe yeroo jennu mallattoo duwala ammarra bu'ee jiru kana mallattoo sa olii ka gurraacha kanarra yoo buuftan chaanaala kanarratti kan darbu yeroo hunda isin qaqqaba kan jennu isiniif kaafna asumaan dabartanii chaanaala kana share gochuu hin dagatina asumaan gara qophiitti tole garuu jalqabnu akkamitti payroll tokko hojjenna kan jennu guyyaa har'a waliin ilaalla akkuma isin argitan how to calculate employee salary income tax pension and net salary kan jedhu ni argitu sanaaf akkamitti kana calculate goona kan jennu gamanmaan waan waliin ilaalluuf hundi keenya akkamitti kana hojjenna kan jedhu hordoftoonni koo akkana wajjin buutanan barbaada kanuma yeroo ilaallu kaampaanii name kan jedhu qaba kaampaanii adreesii qaba serial number employee name qaba basic salary qaba basic salary yeroo jennu basic salary mindaa dhaabbataan hojjetan tokko ji'aan nyaatu jechuudha workday kan jennu guyyaa 30 hojjetaan tokko hojjechuuf dirqama qabu keessaa guyyaa meeqa hojjete kan jedhu taxable salary kan jennu kana hojjetaan tokko basic salary mindaa dhaabbataa ji'aan qabu irraa guyyaa inni hojjete baay'inni guyyaa 30 kan jiru asuma yeroo hojjenne dabarru equals to jenne this times divide by 30 kan jennu kana jechuun 30 kun hojjetaan tokko hangan hojjetedha teebilii kana keessa kan jiru jechuudha kanaan arganna hojjetu waan ta'eef isa kana waliin hordofaa deemna asumaan kan qabu house allowansota hojjetaan tokko argachuu danda'u kun dirqama miti egaa argachuu kan danda'u house allowansii tarii argachuu danda'a position allowance kan jennu jechuunis gatii taa'umsa kan jennu gaggeessaan yookiin hoogganaan mana hojii tokko tarii argachuu danda'a position allowance ni qaba transportation allowance daandiirra yeroo deemu geejjibaaf kan kaffalamuuf ni jira transportation allowance ni jira jechuudha achumaan dabalatee gross salary kan jennu kun immoo basic salary dabalatee house allowance dabalatee position allowance dabalatee transportation allowance dabalatee the total we can say gross salary jenna jechuudha kanarraan dabalee warreen deduction irraa ta'uu danda'an nama sanarraa immoo maali kan jedhu achumaan ilaalla jechuudha warreen deduction irraa ta'uu danda'an hojjetaa tokkorraa income tax yookiin gibira inni kaffalu tokko income tax pension yookiin qorataaf kan jennu sooromaaf isa jennu sana jechuudha ni kaffala charity kan jennu immoo buusiiwwan garaagaraa tola ooltummaadhaaf namni tokko afiisaa waadaa galee kan kaffalu yoo jiraatu tarii asitti deduction irratti qabna isa kana guutuusaa akkamitti hojjenna kan jennu net salary kanaafuu net salary kan jennu kuni namni kun gross salary minus net salary kan jennu itti daballa jechuudha asumaan kan itti dabalannee darbinu kan itti dabalannee darbuu qabnu total deduction asitti daballa jechuudha total deduction kan jennu asitti itti daballa maaliif total deduction daballa yoo jennemu hir'ifamoota walii galaa nama kanarraati hojjetaa dhaabbata kanarraa irraa hir'ifamu hir'ifneeti basic salary isaa net salary isaa kan argannu fakkeenyaaf nama tokkoffaa olii kan jenne oliifanii 58 argata jenna inni moonaan immoo 10,000 argata jenna hundarraan immoo 7,000 argata jenna
saddeettama kudha torba jenna. Dhugaasaan akkasuma sagaltama shantamii ja'a argata jenna. Kana keessaa workdayin nama kanaa guyyaa 30 yoo jenne, workdayin nama kanaa guyyaa 25 yoo jenne, workdayin kan isa kanaa immoo guyyaa 28 yoo jenne, kan isa kanaa 30, kan kanaa 30 yoo jenne, asitti egaa hadiiramaa kana irra deebinee kaalkuleetii gochuudhaaf ziikwaalisu jennee ka jalqaba beezik salaarii isaa C7 jechuun roowwan roowuu inni irratti argamu C asiin C dha, asiin akkuma ilaallu C irratti argama, asiin 7 irratti argama, C7 jechuudha. Times yoo jennu times work days 30 divided by 30 kana jechuudha. Kanaan immoo yoo irraa gadee hundasaaf harkifnee fi immoo namoonni kana jechuudha biyya hojii isaanii achumaan kan sirreeffannee dabarru. Fakkeenyaaf point 18,458 saantima 333 jedhu kana akkasitti deeffachuu ni dandeenya jechuudha gara point 2tti. Sababiin nama kanaa 18,458 saantima 33 ta'ee fi guyyaa 5 hin hojjenne jechuudha. Namni kun ganaa mana hojii sanaa guyyaa 5 hin hojjenne jedhee qabeeraa fi house allowance fakkeenyaaf 100 jennaa, 200 jennaa, hin qabu yoo jenne, position allowance immoo hin qabu yoo jenne, namichi kun immoo 150 qaba jechuu dandeenya. Warri kaan akka jirutti hin qaban yoo jenne, transportation allowance namni qabu hin jiru yookiin namni kun 1,200 qaba jedha sana keessa yoo jenne, transportation allowance kana qabu. Gross salary is equal to the sum of this. The sum of this. The sum of this, excuse me, sum jenne in bracket and close the bracket, the inter. Yes. Kuma jaarri babriif 53 jennee kana yoo gadarkifne kan hunda isaanii inni bu'aa jechuudha. Income tax egaa bakka kanatti namni hunduu kan wal hordofuutii qabdu. Income tax yeroo hojjennu moomarratti hundoofne hojjennu waan ta'eef as dhufna. Income tax hojjechuuf ifi conditionii fayyadamna. Gross salary irraa moo taxable irraa kan baafnu kan jennu immoo taxable irraa sababii isaa osoo allowance, portion allowance, transportation allowance individuutiin kafalamu waan ta'eef if conditionii fayyadamna. If taxable salary is less than or equal to 600 yoo jenne zero ni kennii jenna. Ammas if in bracket inni yoo ta'e immoo if taxable is less than or equal to 166,050, say this one times 10% minus 60 is in bracket this one less than or equal to 3,200, say kuni milan nama kana baisu 15% minus 142.5 and then if in bracket milan nama kana ammalne less than or equal to commercially bikalama shantama yoo ta'e milan nama kana baisu percentage meeqa irra geenye digdam hir'isu meeqa 302.5 jenne if in bracket
This one is less than or equal to 800. Therefore, mindan nama kana bayisu 25% minus 565. Therefore, if in bracket mindan nama kana almost less than or equal to 10,900, as I think 10,000. This one times 30% minus 955. If the last, if this one is greater than or equal to 10,901. This one times 35% minus 1,500. Therefore, amma if you make a fayyadamne kan jennu lakkoonee cufuudha jechuudha. Ifii tokko 2 3 4 5 6 7 yeroo torba cufuu qabna jechuudha. 1 2 3 4 5 6 7 kana minda nama jalqaba kana inter yeroo jennu income tax ni mootummaa kaffa inter yeroo jennu kana nu baasaa jechuudha. Kanaaf kan olifan gibira minda inni kaffalu kana yoo ta'e kan warra kaanii nu baasi jechuu fi karsii keenya agarsiiftuu masqalii adii taate kan bakka gurraacha irra geessine gad harkisuu qofa kan warra kaanii hunda ni nu baasa. Pensioning yookiin sooroma hojjechuuf is equals to this times 7% qofa. Sanas karsarii keenya gurraacha irra geessinee gad harkifachuudha jechuudha. Charity kan jennu gargaarsaaf kan kaffale yoo jiraate fakkeenya kan lammaffaa kun gargaarsa 1% kaffale yeroo jenne is equals to this times 1% jenna. Kan kana 0dha, kan kana 0dha jennee warra kaanii 0 haa ta'u yoo jennee gaduma harkisuudha jechuudha. Total deduction kan jennu is equals to sum in bracket jenne total deductionii asirraa kaafnee hanga asitti dhufa. Inter yoo jenne total deductionii nama kana is equals to net of this one, net of this person jenne immoo gross salary minus total deduction inter jenne kan warra kanaaf gad harkisuudha, kan isa kanaas gad harkisuudha jechuudha. Gad harkisnee yoo dhufne fakkeenya nama biraaf yoo hojjenne dabalataa hojjetaan jira yoo ta'e dhugaa saaxaanee from namni jedhamu yoo dhufe gibira miindaa isaanii gashinaa gibira miindaa isaa fakkeenya kuma 10,460 jenna. Miindaa isaa guyyaan hojjetu guyyaa 29 yoo jenne kan warra kaanii hunda isaaf isaan hojjeta. Firoomsaa dhaabaa obbo dhaabaa kan jedhamus akkasuma meeqa nyaataas 736 yoo jenne guyyaan nu hojjete guyyaa 30 yoo jenne kan warra kaanii hunda nu hojjeta.
fakkeenya allowansii dabalaa fi yoo jenne allowansii yoo dabala hin dabala dhufee afiisaa irratti dabala postuun allowansii qaba yoo hin jennu transportation allowansii fakkeenya 500 argateera yoo jenne dhufee bakka kanatti hin dabalaa fi yeroon intal jedhu kana jechuudha. Kanarraan kanarree ammoos kan nama biraa tokko kan dabalu fakkeenyaaf galata yoo jenne inter yoo jenne 150 yoo jenne guyyaan hojjete 30 yoo jenne tootaalii afiisaa hojjetee nuu fida jechuudha. Afiisaa hojjetee nuu fida. Kana booda tootaal jechuu qofa tootaaliidha. Tootaalii hojjenna. Tootaliin isa kana is equals to sum in brackets yoo jenne yookiin immoo karaa biraas formula biraas ni jira. Is equal to jenne if conditionii waan if conditionii keessaa saamiidha kan nuti barbaannu. Saamii warra kamii lakunooti innuu baase C7 C7 up to C40 jedhe sirriidha maallaqa isaas kunoo asitti baaseera waan ta'eef inter jenna. Kan warra kaanii jechuun nun barbaachisu qastii ishee kana qabnee sokkisiisuu qofa jechuudha. Kanarraan kan hafe diikoorii qofa kan nuti nurraahu diikoorii yoo jenne kana bilaakii goonee bakka kana dhufne underline yoo jenne ni dandeenya. Kan kanarraa fi salary page salariin kun eessaan kaffalama kaashiidha harkaan kaffala kaashiriin keenya kan jennu baankiidha kan jennu kiikii goona prepared by name isaa kan qopheesse kan jennu prepared by name signature date and prepared by checked by jenne checked by name ini kaba kasuma name signature dates akkasuma asitti paid by yoo jenne paid by name qaba innis akkasuma signature dates deetenne qopheessuu ni dandeenya jechuudha. Dhaggeeffattootaan koo ni dandeenya jechuudha. Kana bilaatee godhachuu dandeenya yoo feene kana jechuudha. Qophiin har'aan isiniif qabadhee dhufe kana jechuudha. Qophiin har'aan isiniif qabadhee dhufe ana isiniif qabadhee dhufe kana jechuudha. Kana folderii baasuuf peejiin keenya outidha moo out of the page moo in the page kan jedhu fuula amma qopheessine kana ilaaluus yoo barbaanne asumaan view galle page layout kan jedhu kana yoo galle view page keenya maal fakkaata jennee akkasitti ilaaluu dandeenya jechuudha. Page tokko irratti kan nu ga'u akka kanaatti bareedee miidhagee kan ba'u ta'uusaa hubachuun barbaachisaadha kan jedhu qaba. Kana caalaa qopheessinee akka dhiyeessinuuf chaanala Afaan kan subscribe akka gootan asumaan sin gaafadha. Qophii keenya fufuun immoo akkamitti gradii riippoortii mana barumsaa tokko ittiin qopheessuu dandeenya kan jedhu semesteera tokkoffaa semesteera lammaffaa dabalatee qabxii averejii raankii fi akkamitti amala nama sanaa wajjin wal qabatee kennuu dandeenya kan jennu qabannee dhufna. Waan nu hordoftaniif guddaa galatoomaa kan jedhu
isiniif keenya asumaan namoonni chaanaala shaanqeetu kana subscribe hin goone akka subscribe gootan isin gaafadha. Akka subscribe gootan isin gaafadha. Achuma like, share and comment gochuu hin dagatina kanin jedhu isiniif dhama. Waan dhaggeeffataniif guddaa galatoomaa ulfaadha.